Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota sanyii mootii jira jirtu nagaa keessanii alhamdulillah galata rabbii nagaa kooti. Har'a jechuudha gorsa obbolummaa xiqqishoo takkan isinii qabadhee dhufe jechuudha. Gorsi kiyya kunillee maalidha hojjettanii waa'ima addunyaa kanaatirraa addunyaan jechuudha yaa uummata koo. Yaa warra afaan kiyya dhageessan jechuudha. Addunyaan kuni iddoo itti fattanamnuudha jechuudha. Isinii galee iddoo itti fattanamnuudha jechuudha. Iddoo rabbiin keenya fatanaa itti nu fattanuudha. Iddoo fatanaati jechuudha. Addunyaa tanarratti waan keerii yoo dalageettee rabbiin biraan mana qabda. Garuu addunyaa tanarratti yoo waan keerii hin dalagatin rabbiin biraan mana hin qabdu ati ka ibiddaati jechuudha. Ibidda jahannam buutaa jechuudha. Mee yaa obboleewwan kiyya, yaa obboleessa kiyya, yaa obboleettii kiyya, nuti maal hojjetaa oollaa? Guyya guyyaadhaan maal hojjetaa oollaa? Guyya guyyaadhaan maal haasaa oollaa? Wanti keerii qabdu, wanti rabbiin jaalatu maa afaan keenyarraa bahuu didee? Maaliif didee? Eega namaaf nama walitti oofuu, eega namaaf nama wal lolchiisuu, eega waan badii malee waan gaarii dubbachuu dhiisuu, dubbachuu bichaallee osoo hin ta'in jechuudha gochaan argisiisuu. Maali yaa uummata koo? Bar guyyaa addunyaa tanarraa deemtan hin beektanii bar amma tana isi fuudhuu dandeessi bar duuti jechuudha. Ruuhiin harka keessan hin jiru. Ruuhiin harka Allah tokko, harka Rabbii tokko jirti. Guyyaa nu keessaa baatu hin beeknu. Ruuhii of keessatti qabuu miti guyyaa ruuhii teenyan gargar baanuyyuu hin beeknu jechuudha. Maaliif waan gaariin hojjenne nuti? Wanta Rabbiin jaalatu maaliif hin dalanne nuti? Rabbiin fayyaa nuu kennee, nu bareessee, nu tolchee, harka nuu kennee, quba keenya kurnaan akkanatti jechuudha nuu kennee, akka dalagachuu dandeenyu, ija nuu kennee, bareessee nu uume jechuudha. Waanuma hundumaan bareessee nu uume jechuudha. Rabbii akkanatti jechuudha faaya guutuu hundaan nu uume kana maaliif gaddisiisnaa? Maaliif waan gaariin hojjennee? Maaliif bakka gaariitti hin argamne? Maaliif bakka gaariitti hin argamne? Yaa obboleessa kiyya, yaa obboleettii kiyya, meeqa akkamitu diinii Rabbii barataa jira? Meeqa akkamitu waan Rabbii irratti nu ajaje gochaa jira? Meeqa akkamii keenyatu salaata Rabbii salaataa jira? Eessa oollaa nuti? Iddoo caffaraati, iddoo sirbaati maal gootanii? Tokkokiin gabaa maraattuti. Wallaahi isin maraachiti. Tokkokiin isin maraachite ammaa jechuudha. Isin maraachitee jirti. Kana jechuudha chaayinaan sheexaana jechuudha. Sheexaana karaa ittiin nama karaa rabbiitirraa nama faalleessitu jechuudha. Karaa rabbiitirraa nama maqsitu jechuudha. Karaa rabbiitirraa nama dabsitu jechuudha. Hon jettee sheexaana walii galtee tokkokii fiddee jechuudha. Gabaa maraattu keessa ooltan. Maali hanga kana yoo barumsa diinii keessanii barataa ooltan? Bar wallaahi namni diinii Rabbii baratu jechuudha waan badaa hin dalagu. Is sodaata jechuudha, Rabbii ofii sodaata bar. Namni hadaduma Rabbii ofiititti hiiquun Rabbii ofii sodaataa deema. Hadaduma Rabbii ofiititti hiiqataa deemuun jechuudha Rabbii ofii sirriitti sodaataa deema jechuudha. Hadaduma Rabbii ofiitirraa fagaataa deemu, Rabbii ofiitirraa bakka waan hin taane hojjetaa deemu, Rabbiirraa illee akkasuma fagaataa deemaa jechuudha. Boru hin deemna. Addunyaan iddoo fatanaa itti nuti fattanamnuudha. Fatanaa tana darbuu qabna. Fatanaa tana kufuu hin qabnu. Fatanaa tana sheexaanni nutti hojjetee nutti fayyadamuu hin qabu jechuudha. Sheexaanni nutti hojjetuu hin qabu. Fatanaa tana fattanamnee taruu qabna.
waan gaarii godha, waan gaarii hojjedha. Waan namaaf nama walitti oofu hin dubbatina. Isaa rabbii sodaadha. Mee jechuudha yoo waan badaa dubbachuudhaaf kaatane ofirraa to'ibadha. Inni dammoo jechuudha rabbii keessan ofirratti ilaala. Bar warroonni jechuudha asirratti har'a dhufee jechuudha waa'ee gandaa waa'ee amantiitiin addaan nama qoqqoodu kuni jechuudha biyya keessatti silkiyyuu qabatee hin beeku bar anuma wajjin jechuudha. Alhamdulillah galata rabbii gosaa fi amantiidhaan addaan nama qoodu hamaa namaan dubbadu alhamdulillah. Warroota silkiyyuu qabatee biyya keessatti hin beeknedha jechuudha. Rabbiin isin qajeelchu karaa rabbii keessanii irratti qajeela. Amantii keessan baradha. Amantii keessanii wal bara. Maqaadhaaf islaama amantii kee islaama taatee miti waannan jechuudha. Ati islaamummaa irratti dhalattee miti waannan si himaa dhaggeeffadhu. Maal beektaati waa'ee amantii keenyaa kaleessa dhufte jechuu dandeessan. Garuu jechuudha amantii irratti isinitti himaa jechuudha. Amantii irratti amanuu fi ittiin buluun tokko miti. Yoo amantee jechuudha ittiin hin bulle taate mindinoo faayidaa? Maalidha faayidaan kee? Yoo ittiin hin bulle taate jechuudha. Waanuma addunyaa tanarraa waanuma jechuudha amma argitee badu kana yoo ariite jechuudha. Fooloodhaaf jettee, viiyuudhaaf jettee, bakka beekumsa argachuudhaaf jettee addunyaa kanarratti jechuudha waan hin taane yoo hojjettu, waan hin taane yoo dubbattu. Amantii bichaa maal faayidaa qaba? Amantii jechuun yoo ittiin hojjettedha jechuudha. Amantii jechuun yoo gatteessee salaata kee ittiin salaattedha jechuudha. Amantii jechuun yoo gatteessee jechuudha quraana kee qaraatee barumsa kee ittiin barattedha jechuudha. Amantiin ati irratti ittiin hin baranne amantii qabaattee ati jechuudha asiif achi deemtee nama arrabsitu, nama qeeqxu, bultii namaa diigdu, waa'ee nama haasoftu. Fakkeenyaaf ani bar jechuudha waa'ee nama tokko yoo naasee cubbuu isaa akka jiruun akka irraa kaafadhu beektani. Kana nama hin beeknetu jira jechuudha tokko. Kanaayyuu amantii islaamaa keessa yoo jiraate jechuudha itti dhalatee itti guddatee iyyuu kanaayyuu nama hin beeknetu jira jechuudha. Osoo waan kana kabeettan taate jechuudha giliin ani hojjedhe hunda isaatu akkanarraa fudhattan osoo beektanii jechuudha waa'ee namaa hin dubbattanii is sodaattanii bar. Amma sodaan isin keessa hin jiru. Sheexaan isinitti nam'ee jira. To'ibadhaa kara rabbii keessanii deebi'a. Kara rabbii keessanii deebi'a. Guyyaa ruuhin isin keessaa baatu hin beektan jechuudha. Addunyaa kanarra hanga xiqqoo jiraatta. Laal miliyoonallee ta'e sii galee miliyoonallee ta'e xayyaaraan halkanii guyyaallee walii gadi deeme. Addunyaa kanarra hanga xiqqoo jiraatta mana ergisaatii jechuudha. Manni kan kee mana rabbii biraati. Rabbii kee biratti mee maal kaayattee jirta? Maal ol keeyattee jirta? Gaafa rabbii si gaafate mee maal himta? Min rabbuku gaafa siin jedhanu waan deebisan nama hin beeknetu jira jechuudha. Waan deebistan warra hin beeknetu jira jechuudha. Kanaafuyyuu kara rabbii keessanii deebi'a. Rabbii keessan sodaadha. Barumsa keessan baradha. Diinni keessan sirriitti baradha. Ka diinni caale homtuyyuu hin jiru. Ka amantii ofii caalte homtuyyuu hin jirtu. Ilmoo kiyya caalaa, haadha kiyya, abbaa kiyya caalaa, ofuma caala jechuudha. Kan amantii kiyya caale naaf hin jiru. Amantii jechuun lubbuudha. Amantii keessanii wal bara. Yoo amantii beektan waan hin taane irraa haraama waan ta'e haraama gootanii, halaala waan ta'e halaalessitanii jechuudha. Yoo kana godhin yoo